السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا جالتمتوني هردفتوني برسيسا روما الحمد لله يعني نجاكوت نجيني كي حنجال الله هنك بجارا بك جرت مرة نجاو دعوتهم كي فيديو الرحنا كيسة كودي أكام بالبلا كيسني في سنبر باجس كودي أفرين سني في مكودي حتى التمان هندي كيسنو بيكو سنبر باجس يوكين برون سنبر باجس جودا إذا دعوتهم كي يا كودي كن أرفنو يا جودا هندنو هوجي متا ساني كبنجة جودا سنغالي yoo bilbilli keessan rakkoo tokko sin dura godhate koodii makanaan bilbila keessan rakkoo isaadhaa furachuu dandeessan jechuudha isin galee. Kanaafuu koodiin kun akkaan isin barbaachisa bilbila keessan irratti seef godhadhaa yookiin sammuu keessan keessatti illee seef godhadhaa jechuudha. Koodiin kun hedduu takka isin barbaachisa jechuudha jawwaala keessaniif jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabskiraaybii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilii itti godhaadha achi booda ool fayyaddu irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo fiyetti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa koodii kana jechuudha mana bilbilaa keessan irratti kan barreessan jechuudha. Koodiin awwalaadhaa jechuudha najma murabbaa duwwaa najma murabbaa achi booda haala kanaan fuula kana isiniif bana jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa wanti amma asirratti argaa jirtan kun hundinuu jechuudha faayidaa mataa isaanii qaban jechuudha. Yoo jawwaalli keessan rakkoo tokko qabaate yoo jawwaalli keessan cabee jiraate yoo kaameraan bilbila keessanii rakkoo qabaate yoo ispikarri bilbila keessanii rakkoo qabaate waan hundumaa asirraa kanaan ilaaluu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf kaameraa yookiin bilbilli kun cabaa tahuu haalli itti beekuu dandeessan jechuudha. Bilbilli keessan tokko rakkoo tokko godhate jechuudha. Kun akkuma asirratti amma argaa jirtan kana isiniif wanni godha jechuudha. Bilbilli keessan kun yoo cabaa taate kanaan beekuu dandeessan jechuudha. Itti aanuudhaan ammallee giriin kanarratti yoo dhoone kan haala kanaan kana isiniif fida jechuudha. Bilbilli kun yoo rakkoo tokko qabaate yookiin keessatti miidhamaa yoo taate salphumatti haala kanaan ilaaltanii bilbila kana beekuu dandeessan jechuudha. Isin galee keessattuu warra jawwaala mustaamala yookiin jawwaala namarraa bituu barbaadu jawwaala yaani namni itti fayyadamaa ture fa'aa jechuudha. Isin galee itti aanuudhaan ammallee ispikara sagalee isaa dhaala asumaan cheeguu dandeessan jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Isin galee kun hundinuu faayidaa mataa isaa qaba jechuudha. Kaameraan bilbila sanii rakkoo godhate yookiin rakkoo qabaate asumarratti kan kanuma laaluu dandeessan jechuudha. Kun haala kanaan jechuudha isin galee. Itti aanuudhaan ammallee jechuudha. Kun hundinuu faayidaa mataa isaa qaba jechuudha. Varjanii bilbila keessanii beekuu yoo barbaadan haala kanaan asirratti dhootanii bilbilli keessan waa'ee bilbila keessanii asumaan beekuu dandeessan jechuudha isin galee. Maqaa bilbila keessanii varjanii bilbila keessanii hundumaa isin beekuu dandeessanii. Itti aanuudhaan ammallee asirratti yoo dhoone jechuudha haaluma asirratti margaa jirtan kanaan jechuudha. Waa hedduutu jira jechuudha asirratti isin galee. Rakkoo bilbila keessanii asumaan salphumatti furuu dandeessan jechuudha. Itti aanuudhaan ammallee waa hedduutu as keessa jira. Asirrattis kunoo yoo baruu barbaadan kanallee baruu dandeessanii. Koodiin lammaffaadha jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa koodiin lammaffaadha jechuudha. Najma lama torba jaha torba najma sadii saddeet shan murabbaa gootanii tokko itti gootan jechuudha. Koodiin kun koodii maal isin fayyada jechuudha. Yoo bilbilli keessan akka tasaadhaa bilbila keessan walitti naqxanii bilbila keessan ammoo bakka walitti naqxasan sirreeffachuu wallaaltan jechuudha. Koodii kana salphumatti yoo bilbilli keessan rakkoo tokko isin dura godhate jechuudha. Salphumatti koodii kana barreessanii OK itti godhuudhaan bilbila keessan alaatul isiniif sirreessa jechuudha. Isin galee bakka isin walitti naqxasan jechuudha. Akka orjinaalummaa asitti deebisa jechuudha. Isin galee foormaat gochuu osoo hin taane bilbiluma keessan jechuudha akka duraanii ture sanitti isiniif deebisa jechuudha. Isin galee bakka isin tuttuxxanii sirreessuu wallaaltan fa'aa jechuudha. Isin galee siitingii bilbila keessanii hunda isiniif sirreessa jechuudha. Formaat isin jalaa hin godhu jechuudha. Asirratti akka hin sodaanne jechuudha. Isin galee bilbiluma keessan akkuma duraanitti isiniif deebisa jechuudha. Akkuma duraan ture sanitti jechuudha. Isin galee bakka isin dongortanii walitti naqxasan jechuudha. Isin galuu jedhame koodiin kun akkaan isin barbaachisa jechuudha. Koodiin keessattuu koodiin kun jechuudha akkaan isin barbaachisa. Maaliif namni bilbila waliin naqeetuma yookiin sirreeffachuu
wallaalutu mala jechuudha. Yeroo sanitti immoo nama sirreessuuf san yoo hin arganne jechuudha. Salphaatti koodii kanaan sirreeffachuu danda'a jechuudha. Kun waan nama dhibu tokko miti jechuudha. Salphaadha baay'ee tokko. Kanaafuu koodii kana fayyadamtanii bilbila keessan yoo rakkoo tokko sin jira godhate sirreeffachuu dandeessanii jechuudha. Koodiin sadaffaadha jechuudha. Bilbila keessan aayidiyaa bilbila keessanii baruu yoo barbaadan jechuudha. Najma murabbaa duwwaa jaha murabbaa jechuudha. Isin galee achi booda alaatul kan isiniif baasa jechuudha. Yoo bilbilli keessan rakkoo tokko sin dura godhate aayidiyaa bilbila keessanii asumaan beekuu dandeessan jechuudha. Isin galee wanni kun kaartoonii bilbila keessanirraa hundi jira jechuudha. Kaartoonii bilbila keessanii san yoo gattanii jiraatan kanumaan wanni godhuu dandeessan jechuudha. Isin galee itti aansuudhaan ammallee jechuudha najma murabbaa torba saddeet duwwaa murabbaa najma murabbaa yoo gootan jechuudha. Jawwaalli keessan alaatul foormaatii ta'a jechuudha. Isin galee bilbila keessan foormaatii gochuu barbaadan koodii kana fayyadamtanii salphumatti foormaatii gochuu dandeessan jechuudha. Isin galee anama yoo murabbaatti kilikii godhe alaatul bilbilli kun foormaatii duraa ta'a jechuudha. Isin galee bilbila keessan akka tasaadha yoo foormaatii isin jalaa guutee faa foormaatii gochuu barbaadan salphumatti kanaan foormaatii gochuu dandeessanii jechuudha. Isin galee egaa daawwattoota kiyyaa koodii kana beekuun hedduu takka isin fayyada jechuudha. Koodii kana baruun hunda keessaniifuu bilbila keessaniif gaariidha jechuudha. Isin egaa daawwattoota kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf hariiroo sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinaadha. Barumsa birootti nagaa olti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.